keessattuu namoo ijoolleen tokko tokko kan biyya alaa jirtan wantoota garaagaraa viidiyoo yuutuubii lamaan tokko ilaaltan gruupii keessattis barnoota xinnoo yoo barattan booda sammuun keessan bakka beekumsa hedduu waan qabu fakkaate sin malee namni waan takka hin beekne jechaadha barnoota guddaa waan qabdan sinitti fakkaate bakka barsiisotatti kan gufuu taatan waan garaagaraatti kan gufuu taatan innu malee namni homaan beekne bakka hundayyuu ni beekna jettanii sammuu keessan kana bakka guyyaadhuma lamaan tokko barnoota dhageessaniif akka nama beekumsa guddaa tokkotti guddaa qabu tokkotti kan of laaltan hedduu keessantu jira jechaadha. Isin tasgabbaaha. Isin miti አትብ ገጽህት ወክለንታ በትምህርተ መስቀል በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከነገከሰኒ ኦቦሎኒኮ ክርስቲያንስ ነጋን ሲኒፋት ወከም ነጋ obboleettiin keenya kun immoo gaa viidiyoo kana adaraa warroonni ishee beektan biraan naa geessisa dhugaan siniin jedha. Amma fakkeenyaa fi ilaala yeroo hundaa inni dhugaa qabu inni haqa qabu inni kallattii sirriirra deemu inni yeroo hunda qajeelummaa lallabu yeroo hunda qorumsa hedduutu itti baay'ata. Amantaa keenya kana fudhadhaa. Kiristoos dhala keerraa dhaladheen si fayyisa jedhee dubroo maaramirraa dhalate hanga samiitti ol ba'utti waggaa 33 fi ji'a 3 ture miti addunyaa kanarra. San booda gara samiitti akkuma Maqabbaa kan ilmaa afura qulqulluu waaqayyo tokkoon amiin. Kabajamtoota maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya dubaroo maariyaam hundumti keessan kiristaanoon lafa jirtan maraatti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu ani nagaa kooti waaqayyo guddaan haa galatoomu. Akkam nagaa jirtu jajjabaattu alaamanni sa'a namni hunduu nagumaa hojiin barnoon akkamii biyya alaas biyya keessaas kan jirtan hordoftoonni sanbeetii nagaa keessanii walirraa fagaanne irraa egaa xinnoo kanaafiyyuu anis jira. Egaa walitti deebinee irra kafidhaaf yemmuu waaqayyo egaa namoonni yeroo jalqabaa farra dhuftanii baga nagaan dhuftan jecha subscribe jettu tuqa akkasumas mallattoo fuulduratti dhufu olirra yoo kaawwattan viidiyoo nuti gadhiisnu jalqaba isin bira dhufa jechaadha. Kana malee hundumti keessaniyyuu haarawaanis warroonni miseensi duraan jirtanis hundumti keessan laayikii gochuun viidiyoo kana eegala akkasumas hiriyoota keessaniif sheer godha. Barnoonni har'aa sirriitti sheerii barbaada waan ta'eef jechaadha. Adaraa sheerii taasisa. Egaa waan baay'ee wajjin ilaalla waan ta'eef jechaadha. Bakkuma jirtan maratti arjummaaf dhiifamni waaqa keenya araarsummaan dubroo maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka buutotaa hunduma keenya faana haa ta'u. Waaqayyo bara jireenya keenyaa haa eebbisu. Bakkuma jirtanitti ayyaanni waaqayyo siniif haa ta'u siniif haa baay'atu. Egaa guyyaa kaleessaa cal jedhee mandara tiiktookii kana yeroon ilaallu waan garagaraan argee waan nama kofalchiisus waan nama barsiisus akkasumas immoo waan gaaffii namatti ta'us waan baay'ee argina jechaadha achirra. Kanaaf achirra akkuma seensarraa argitanii viidiyoo obboleettii keenya kanaa tokkoon ilaalee namoonni baay'een koomentii ni kennu. Kana malee karaa toora feesbuukis immoo kunooti gaa hojiin tiiktookiin nutti fidee hojiin tiiktookii kanadha jechuudhaan obboloonni keenya tokko poost gochaatii turan jechaadha. Kanaaf obboleettiin kun anis immoo toora tiiktookii ishii seenee ilaaleen ture. Egaa faarfannaa qofatu jira faarfannaadha wantoota afuurawaa ta'an keessattuu kan mana amantaa ortodoksii tawaahidoo kan ibsudha jechaadha. Hin faarfatti sirriitti jechaadha. San booda immoo amantaa ortodoksii kana dhiistee gara amantaa musliimaatti akka deemtedha jechaadha. Achirratti amantaa kana jaaladhee barbaadee tananii kanan achi deeme jettee akkuma argaa jirtan ortodoksiirraa gara musliimaa deemteetti jechaadha. Egaa asuma wal qabatee immoo amantaa ortodoksii kan hordofan masqalii kan uffatan immoo isheen kan uffata musliimaa uffattee erga musliima taate viidiyoo hojjechuu eegalte isa faa wal bira qabanii diyuut gochuudhaan tiiktookii irratti baay'ee akka isaanitti toleetti keessattuu obboleettiin keenya tokko fannoo uffatti bakka baay'eetti tolee jaalala ishii ni ibsitii fi bakka akkas jira mitiire akkasitti jaalala ibsu bakka akka gaarii ta'e itti himti jechaadha. Ishis immoo gara toora tiiktookii seenee yeroon ilaalu hin faarfatti faarfannaa bichaadha amantaa koon ganuu dursa morma koon kennaa akkuma namni tokko jedhu akkas ture jechaadha waa'ee kanaa ture.
Kanaaf kana ilaalaan ture jechaadha. Kana irratti dubbanna jedheen guyyaa irraa ganagaa. Egaan baay'ee nama gaddisiisa. Namoonni tokko immoo piraankiidha. Moo maal jechuudha intalli kun amantaa isheen jijjiirtu kun hin ta'u piraankiidha jetti. Egaa piraankiin akkana amantaadhaan qoosuun gaarii miti. Pirankii yoo ta'e fakkeenyaaf amantaa Ortodoksii Tawaahidoo bakka buute pirankii akkana gonkumaa gaarii miti. Lammaffaan immoo amantaan ishiin amantaa musliimaa ta'eera jettee ani lakki pirankiidha musliiman ta'u jettee immoo as isaan kana warra Ortodoksii fakkaachuu yoo barbaadde immoo kabaja amantaa musliimaa immoo gadi buusudha jechaadha. Naanna'ee iddoo lamaanittuu gaarii miti waan ta'eef jechaadha. Egaa qulqullichi Phaawulosii gara saba Ibrootaatti ergaa isa barreesseen boqonnaa 3:12 irratti akkas jedha ture. Egaa amantaa keessan isa jalqabaa hanga dhumaatti jabaattanii yoo qabattanii yoo teessan hirmaattota Kiristoos taataniittu jedha. Amantaa keessan ishee jalqabaa hanga dhumaatti jabaattanii yoo qabattan isheerra yoo deemtan jechaadha. Ammas immoo Ermiyaas raajii isaatiin ilaa kakuu moofaa keessatti jechaadha. Raajiin gar fuulduratti hojjetamu kan taasifamu waan ta'eef jechaadha. Maayidhe Ermiyaas boqonnaa 6:16 irratti egaa karaa irratti bahaa jedha. Karaa irratti bahaa ilaalaa jedha. Karaan ishee jalqabaa akkam akka taate hubadhaa. Isheerras deemaa. Lubbuu keessaniif boqonnaa argattu hubadhaa. Karaan ishee jalqabaa. Kanaan dura yeroo baay'ee kaaseera. Yeroo baay'ee jechaadha. Karaan kam akka ta'e, karaan maal akka ta'e, karaa jechuun maal akka ta'e yeroo baay'ee kaaseera jechaadha. Karaan xal jedhee asii fuudhee biyya biraa achii fuudhee biyya biraa kan nama geessu osoo hin taane karaa jechaan amantaa jechaadha. Gara waaqayyootti kan nama geessu karaa ishii dhiphoo sun jechaadha. Karaan baay'ee bareeddu tokko ni jirti. Karaan nama hundatti toltu tokko ni jirti. Dhumni ishii garuu badiidha. Akkuma jedhamee immoo barreeffame ilaala. Karaan kun immoo maal asirratti immoo addunyaadha jechaadha. Karaa addunyaa ishii bal'oo. Asii yoo deemne waan hundatti argannaa, itti gammannaa, waan barbaanne yoo itti taane nutti tolti jechaadha. Dhumni ishii garuu badiidha. Karaa lamatu jira. Dhiphoo fi bal'aa. Karaan dhiphoo sun rakkina baay'eetti, cinqii baay'eetti. Bakka beelas ta'uu danda'a, godaansas ta'uu danda'a, rakkinas ta'uu danda'a, rabas ta'uu danda'a, hidhamuus ta'uu danda'a, ari'atamuus ta'uu danda'a, sobaan himatamuus ta'uu danda'a, tuffatamuus ta'uu danda'a. Waan hedduutu jira jechaadha. Karaan kun karaa ishee dhiphoodha jechaadha. Karaa dhiphoo kana keessa akka haala kanaan rakkinni kun hundi yoo nurra ga'e garuu gonfoo jireenya arganna jechaadha. Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos irraa. Kanaafiyyuu egaa walumaa galatti dhuguma gaa obboleettiin keenya kun gara amantaa musliimaa yoo deemte nun waan nu ajaa'ibu tokko iyyuu hin qabu jechaadha. Hubadhaa warroonni kaan jechaadha. Warroonni aartanis jirtu, warroonni isinitti dhagahame, warroonni waan garagaraa arrabsuus kan dandeessan jirtu. Gonkumaa nama isin arrabsiin amantaan keenya nama arrabsaan jettu. Intalli kun amantii kana gadhiistee deemuun ishii asumaan tarii viidiyoo kana si bira ga'uu danda'a. Obboleettiin keenya tokko viidiyoo hojjechaa jirti. Viidiyoo yuutuubii tiiktookiidhaan intala kanaaf yeroo hojjettu waa intala kana dukkana keessa deemtee hojjetti. Dukkaneessiti jechaadha. Amma argitaniittu ifadha. Amma immoo ilaalaa dukkanadha. Yaa obboleetti kooti ifa kanaa baatee dukkana seentee waaqayyo isaa deebisu jettee haala kanaan fakkeenyaan akka abboonni keenya laa fakkeenya cimaadhaan barsiisanitti haala kanaan barsiiste jechaadha. Waaqayyo sagalee jireenyaa si haa dhageessisu. Obboleetti koo asumaan yoo viidiyoo kun si bira ga'e jechaadha. Kanaaf namoonni kaan immoo obboleettii keenya waan gaarii hojjettee dukkana keessaa baatee gara gaariitti dhufte jedhanii warroonni amantaa musliimaa keessa jiran immoo isheedhaan baay'ee koomentiidhaan jajjabeessaa jiru jechaadha. Egaan maatiiwwan waaqayyoo dhaamsanan isinii dhaamu gaa walumaa galatti kanaan dhaamsanan isinii dhaamu inni guddaan maal seetanii egaan namni tokko amantalli kun gara amantaa kanaa deemte. Jalqabame warra durii ilaala. Amma hayyuu mana amantaa keenyaa kan ta'an Maggaabii Addis Isheetuu Alamaayyoo kan jedhaman afaan Amaariffaatiin kan isaan barsiisanii jechi isaan dubbatan yeroo hunda natti tola jechaadha. Bakka qinee guddaa kana sirriitti hiikanii barsiisu jechaadha. Namoonni amma amantaa isaanii gadhiisanii deeman kuni manaafiqaanota jenna miti egaa warra gananii ba'an. Isaan warra ganan irra illee hin geenye. Isaan kun uumaan beekan akkasumatti yaa'anii deemaniiru. Dhugaa isaaniiti. Amma fakkeenyaaf an akka Ariyoos fa'aa, Nisxiroos fa'aa,
Maqdaaniyoos faa kan jedhaman dur keessa warroonni ganan phaaphaasota faa warroota ture warroota sammuun isaanii karaa addunyaas karaa amantaas bakka guddaa gahanidha jechaadha. Sirriitti beekumsa qaban kan gananii ba'an jechaadha. Garuu duun isaanii kan garaansaa irraa tarsa'ee kan du'e jira. Arrabni isaa akka sareetti baheellee kan du'e jira. Gananii jechaadha. Waaqayyoon haadha isaatiin gananii. Kanaafiyyuu ammas maal jechuun barbaade obboleettiin keenya kun amma gara amantaa musliimaa kana yoo deemte alaaltu garuu nuti maal jechuu qabna yaa waaqayyo ati oobdii keessaa baastetti deebisi kun rakkina kana qormaata kana keessaa ishii baasi jennee kadhachuu fi qabna malee waan biraa miti jechaa haa ilaaltu dhugaan isiniin jedhaan bakka dubroon maariyaam hin jirre bakka Kiristoos waaqni keenya waan hunda keenya kan ta'e seeraan itti lallabamne deemanii maraachuun homaayyuu gatii hin qabu jechaadha. Inni guddaan Kiristoos bakka jirudha jechaadha. Amma fakkeenya amantaa Pirotestaantii ilaala. Kiristoos nu qofaatu lallabaa jiru. Garuu isaan akkamitti lallabu nuuf kadhata jedhanii immoo kabaja inni qaburraa gadi buusanii waa'ee Kiristoos lallabu. Manni amantaa keenya garuu qiddaasee ishiitiin, kidaanii ishiitiin, saataatii ishiitiin waan hundaan faarfannaadhaan waan garagaraatiin Kiristoos kan lallabdu jechaadha. Hubadhaa. Kanaafiyyuu amma obboleettiin keenya kun gara kanaa deemte jettanii gonkumaa karaa qabattan kanan gadhiisinaa. Ishii waan tiiktookiidhaan sirriitti fooloowerii baay'ee qabaattee yeroo faarfattu laayikii hedduu kennamaaf koomentii hedduu kennamaafi kan sirriitti beekamtee sanbooda immoo gara amantaa kanatti kan deemtu dhugaa wayii jira jettanii namoonni tokkos immoo amantaa keessan hin jijjiirinaa dhugaan siniin jira jechaa. Hubadhaa. Faarfachuun beekuu miti. Uffata mana amantaatiin miidhaganii mul'achuun beekumsa miti jechaadha. Nama hin fayyisu. Ani amma nan faarfataan jedhama yoon barsiisellee barsiisuun koo faarfachuun koo mootummaa waaqayyoo nan dhaalchisu. Kan na dhaalchisu hojii kooti. Na faarfatteetta, na waaqesteetta naan hin jiru Kiristoos. Gaafa na gaafatu jechaadha. Maal hojjette? Kanan hin jedhe keessaa maal hojjette? Bu'aan ati lubbuu keetii buuste isa kamidha jedhee na gaafata jechaadha. Malee ati kunoo ortodoksii turte, ati kunoo naa faarfattee, ilallaa jettee, sagalee koo naa dabarsite nan gaafatu kana. Yoo nani isa faarfachuu baadhe yoo halkanii guyyaa ton dadhabbii tokko malee halkanii guyyaa kan isa waaqessan ergamoonni hedduun kan isa faarfatan guutan jechaadha. Kanaafiyyuu kanadha. Kanaaf of eeggadhaan isiniin jedha jechaadha. Irra caalammoo kanaan isin akeekkachiisuu barbaadu. Egaa keessattuu namoo ijoolleen tokko kan biyya alaa jirtan wantoota garaagaraa viidiyoo yuutuubii lamaan tokko ilaaltan giruuppii keessattis barnoota xinnoo yoo barattan sanbooda sammuun keessan bakka beekumsa hedduu waan qabu fakkaate sin malee namni waan takka hin beekne jechaadha. Barnoota guddaa waan qabdan sinitti fakkaate bakka barsiisotatti kan gufuu taatan waan garaagaraatti kan gufuu taatan innu malee namni homaan beekne bakka hundiyyu ni beekne jettanii sammuu keessan kana bakka guyyaadhuma lamaan tokko barnoota dhageessaniif akka nama beekumsa guddaa qabu tokkotti kan of laaltan hedduu keessantu jira jechaadha. Isin tasgabbaaha. Isin miti ana miti ilaa inni amma paatriyaarkiin keenya kan phaaphaasiin hangafni phaaphaasii Itoophiyaa keenyallee barnoota mana amantaa kana baratanii fixuu hin danda'an. Garuu hedduu baratanii phaaphaasonni keessattuu gadaamii keessa kan jiran sirriitti barnoota guddaa barataniiti miti. Isaanillee fixuu hin danda'an. Eenyullee barnoota mana amantaa keenya ofiisaa du'a malee du'eet otoo hin fixiin du'a malee barnoota mana amantaa keenyaa namni fixuu hin jiru jecha. Kanaafiyyuu jalqaba fuulduratti baatanii waa'ee amantaa dubbachuu dura deebii shakkitootaa kennina jechuun dura waan garaagaraa haasa'uudhaan dura yoon gaafatame ani hammam deebisuu nan danda'a namatti gufuun ta'amoo nama deebisuu hin danda'a isa jedhu jalqaba hubadhaa. Cal jettanii faarfannaa waan jaalattaniif qofa faarfachuu qofa sontaa faarfannaa kanaan maalan barsiisa faarfannaa kana keessa gaaffii maaliitu jira deebii maalii deebisa faarfannaan kun kan maaliiti isa jedhu hubachuu qabna jecha. Hubadhaa. Kanaaf namoonni hedduun badaa jiran keessattuu samuuna warroonni biyya alaa jiran kun amantaa jijjiiruu kanaan keessattuu gara amantaa musliimatti dabalamuun kun faashinii ta'eera jecha. Dhugaa maaramii isinii jedha faashinii ta'eera. Feesbuukii irratti nan arga. Amantaa barbaadan hordofuu danda'u garuu nuti amantaa kana isaan bahaniiru isaan waan tokkoof bahani jennee isaan duuka deemuu osoo hin taane maaliif bahani jennee nuti bakka jirrutti cimnee dhaabbachuudha jechaadha. Cimnee dhaabbachuudha jechaadha. Maali qulqulluun Gabriel amma waaqa keenya argannutti bakka jirrutti cimnee dhaabbannaa.
yeroo Saaxinaa'el jechaadha anatu sinuume ergamoonni kaan isaaf sagadan bakka jirutti dhaabbachuu qabnaadha. Kanaaf iyyuu nuti bakka jirutti dhaabbachuu qabna maatii Kiristoos. Kanaaf obboleettiin keenya kun immoo gaa viidiyoo kana adaraa warroonni ishee beektan biraan naa geessisa dhugaan isiniin jedha. Amma fakkeenyaaf ilaalaa yeroo hundaa inni dhugaa qabu, inni haqa qabu, inni kallattii sirriirra deemu, inni yeroo hunda qajeelummaa lallabu, yeroo hunda qorumsa hedduutu itti baay'ata. Amantaa keenya kana fudhadhaa. Kiristoos dhala keerraa dhaladheen si fayyisa jedhee dubroo Maariyamirraa dhalate hanga samiitti ol ba'utti waggaa 33 fi ji'a 3 ture miti addunyaa kanarra. San booda gara samiitti akkuma gara samiitti osoo hin bahiin dura gaa duuka buutota isaatiif jajjabina kenneera. Mana cufaa keessatti seenee nagaan siniif haa ta'u jedheera. San booda barsiisota isaa ergee akka barsiisan taasiseera. Maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu jedhaati cuuphaa duuka buutota gootaa isaa. Isa keessaa tokko hojii ergamootaa boqonnaa 8 irra kan jiru jaandarabicha kan Itoophiyaati jechaadha. Bara mootitti Hindakee mana ishii keessatti faayinaansii irra kan hojjetu bakka guddaadha jechaadha. Bakka herreega maallaqaa irra hojjeta namichi kuni gara Yerusaalem deeme jechaadha sagaduuf. Yeroo sun Filiippiyoos isa cuuphee isa barsiisee isa cuuphee gara biyya isaatti galche. Inni amantaa kiristaanummaa kana lallabuu jalqabe. Yeroo suni kaasee manni amantaa keenya kun lallabamaa waa'ee Kiristoos lallabaa turte jechaadha. Hubadhaa. San booda amantaan tokko jechaadha bara 300 keessa bara 318 faa hubadhaa. Gubaa'ee garaagaraatiin gubaa'ee Niqiyaa fi sun Qusxunxiiniyaa kan jedhaman gubaa'ee addunyaa sadanii warroonni shakkan keessaa bahanii manni amantaa kun arras jirti. Keessattuu manneen amantaa Itoophiyaa keessa jiran Ortodoksii Tawaahidoon bara Ahmed Giraany bara Yoodiit Gudiite warroota Xaaliyaaniin balleessuuf kaan hin banne jechaadha ammayyuu jirti. Hubadhaa. Egaa amantaa namaa tuquu osoo hin taane amantaan kun jalqabaa kaatee kan jirtudha jechaadha. Amma fakkeenya ati Kiristoosin kiristaana jedhamtee obboleettii ko. Hubadhu. Kiristoosin kiristaana jedhamtee cuuphamtee mucummaa Sillaasee argattee Kiristoos akka waaqa keetti fudhattee waaqayyo jettee erga lallabdeen booda bakka Kiristoos amma musliimoonni tokko Kiristoos Iisaan kun ganaa dhufaa kan jedhan jiru. Kaan immoo ergamaa rabbiitii jedhu laala. Ergamaadha namuma akka keenyaati kan jedhan jiru. Garuu aangoo wayii qaba malee namuma akka keenyaati kan jedhan jiru jechaadha. Hubadhaa. Nabiyyu Muhammad isaanis immoo namumaa nabiyyiidha jedhu. Garuu akka nabiyyiitti immoo mitiin. Waan baay'eetu jira jechaadha. Amantaa namaa xureessuuf osoo hin taane kana iyyuu nu banneeti. Kanaaf iyyuu waaqayyo kallattii sirriitti isaa deebisu. Waan baay'ee dubbachuun barbaada. Saatiin koo sirriitti saatii hedduu fudhadhee sirriitti dubbachuu waan hin barbaaduuf. Maatiiwwan waaqayyo obboleettii keenya kanaan biraan nu gaha. Kutaa lammaffaa viidiyoo isaa itti fufeen hojjedha. Ati garuu kallattii sirrii daandii ishii jalqabaa qabattee deemuu osoo qabdu biyya hambaa teessee biyya hambaa jirtanatti fakkaatee waaqayyo iyyuu akkamitti gara biyya keetti akkamitti akka galtu osoo hin beekin biyya hambaa teessee wantoota achitti argituun wantoota ilaalteen otoo ittiin hin jiraatiin amantaa kee kirrii kee ishii ganamaa kutuu keetiif baay'ee tokko ni gaddina. Egaa waaqayyo isaa deebisu. Kan nuti gaddinu immoo amantaa keenya gadhiisuu osoo hin taane amantaa ganamaa kana keessaa kan waaqayyo ittiin kabajamu kan waaqayyo ittiin nu eebbisu amantaa qulqulluu kana keessaa baatee gara amantaa faallaa ta'ee Kiristoosiin waaqummaa isaa gadi salphisutti deemuu kee baay'ee tokko nutti dhagahama. Nu gaddisiisa lubbuun kee kallattii hin taanetti yeroo deemtu jechaadha. Kanaaf ilmi dubroo Maariyaam inni hunda danda'u kallattii sirriitti isaa deebisu. Kanaaf ammas amantaa irra caala biraan akkana geessan akka biraan naaf geessan kanan barbaadu amantaa kanarraa kan si baase kan akka baatu si taasise gaaffii kam akka ta'e akka nuuf geessu. Si gaafadhaa manni amantaa keenya gaaffii hedduudhaaf deebii hedduu qabdi waan ta'eef waaqayyo bakka jirtutti isaa eegu kallattii sirriitti isaa deebisu. Hordoftoonni sanbiituuf hundumti keessan immoo ergaa kana sheer godhaa biraan naa gahaa nagaa ta'aa ulfaadhaa kabajamaan siniin jedha. Egaa walumaa galatti waaqayyo bara jireenya keenya hundayyuu nuuf haa eebbisu. Araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka buutotaa hunduma keessan faana hunduma keenya faana haa ta'u nagaan biyya keenyaaf haa ta'u nagaa ta'aa ulfaadhaa kabajamaa subscribe like share gochuun dagatiina galatooma.